Akkam jirtu barattoota keenya nagaa keessanii nagaan dhabina bakkuma jirtanitti nagaa ta'a nagaatu waan gaariidha waan ta'eef kana dura inspiraashinii isa jedhu boqonnaa 5 paartii 1 ilaallee turre hadha immoo footoosinteesisii ilaalla akkamitti biqiltoonni akka isaaniif tolutti haala mijeeffatanii footoosinteesisii uumu kan jedhu wajjin ilaalla. In photosynthesis, light energy is used in series of reactions that lead to the synthesis of range of organic molecule. Photosynthesis keessatti ifni annisaan ifa kan adurraa dhufu jechuudha. Wal nyaatiinsa tartiiba qabu keessa deemeeti kan organic molecule barbaadame sana uumuudhaaf gargaaru. The energy that entered the system of as light is now held in the organic molecule produced. Annisan adurraa dhufe kan wal nyaatiinsa tartiibaa sana keessa deemee dhufe organic molecule keessatti kuufama. Sana booda annisaa ifaa osoo hin taane annisaa keemikaalaa, it is now called chemical energy jedhamee waamama. When energy is changed from one form to another, we say it has been transducted. Annisaan daandii tokkorraa yookaan annisaa tokkorraa gara annisaa biraatti yeroo jijjiirame annisichi transducted ta'ee jenna, transduced ta'ee jenna. Annisaan ifaa yeroo gara annisaa keemikaalaatti jijjiiramu annisichi transduced ta'ee jennee waamnaa jechuudha. This takes place in series of reaction called the light dependent reaction. Kuni kan ta'u akkuma beekamu photosynthesis adeemsa yookaan organic molecule itti uumamu daandii lamatti qoonna. Inni tokko light dependent reaction dha. Inni kaan immoo light independent reaction dha. Light dependent reaction jechuun isa ifa barbaadu jechuudha. Light independent jechuun ammoo ifa hin barbaanne jechuudha malee light independent yookaan yeroo tokko dark reaction jedhamee waamamu dukkana keessatti jechuu miti. Guyyaas ta'uu danda'a garuu ifa hin barbaadu jechuudha malee dukkana keessatti jechuudha. Kun kan ta'u annisaan kan daddarbu light dependent keessatti maaliifi photosensitive pigment kan jedhamanii kilorofiilonni kilaaropilaastii keessa jiru annisaa absorb gochuu kan danda'an ofitti hammachuu kan danda'an jiru waan ta'eef jechuudha. The light dependent reaction takes place in membrane of thylakoid membrane in the chloroplast. Kuni kan ta'u serious reaction kunis kan ta'u annisaan kunis absorbed kan ta'u isa chloroplast keessa jiru thylakoid kan jedhamu membrane thylakoid kana irratti ta'u. The liquid stroma is a site of light independent reaction. Liquid keessi chloroplast stroma jedhama liquidinsa bakka light independent reaction keessatti geggeeffamu jechuudha. Keemikaalonni xumurri isaanii kan uumaman organic molecule kun carbohydrate haa ta'aa jiru kun kan uumamu membrane
irratti caalaa irra baay'een isaa liquid stroma kana keessatti uumamu. Kanaafu light dependent reaction kan geggeeffamu thyroid membrane irratti, light independent reaction kan geggeeffamu immoo stroma kan jedhamu dhangala'aa chloroplast keessatti jechuudha. How is the structure of chloroplast suited to its function? Akkamitti structuring chloroplast fudhatama argate? Akkamitti structuring isaa gaarii ta'e hojii kana geggeessuuf kan jedhu, chlorophyll and other photosynthesis pigment molecule are arranged in special photosystems that are linked to electron transport chain. Electron transport chain hubadhaa respiration qofa keessatti miti, asittis photosynthesis keessas jira. Inni kun kan jiru thyroid membrane irratti. Chlorophyll kunii fi photosynthesis pigmentiin attached ta'aniiru, arranged ta'aniiru. Bifa maal jedhamuun? Photosystem jedhamuun. Linked kan ta'an eenyutti? ATC electron transport chain kanarratti. The molecule of photosynthesis and electron transport chain are fixed in membrane of thyroid. Akkuma jedhe thyroid irratti maxxananii argamu isaan kun. Kana processii isaa salphumatti efficient akka godhu kan taasise jechuudha. Kana kan fudhatama akka inni argatu taasise, fixed ta'uu isaatti, itti maxxanee argamuu isaatti fudhatama akka qabu taasise. Osoo socho'u taate, osoo liquid stroma keessa socho'u taate fudhatama hangas mataan argatu ture. Kanatu suited godhe, akka inni itti tolu taasise. Photosystemin haalli arrangement ta'an kuni, there are two different photosystem. Isa lamatu jira. Inni lamaan kun hundinuu mataa isaatti absorb kan ta'u wavelength adurraa dhufu mataa isaatti absorb kan godhu qaba. Photosystem 1 fi photosystem 2 jennee waamna. Structure chloroplast yogguu ilaallu irratti kan jiru transmission electron micrograph kan laallawee, birratti kan jiru immoo just 3D representation isaati. Isa aadhaa gara gadiitti jiru kana granium yookiin thyroid, stack of thyroid kan jedhu kana argachuu dandeenya. Grana jechuun yookaan granum jechuun kan walirra taa'e kana. Kan walirra taa'e kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan granum kan jennu isaan kana gartanii, isaan kun granum jedhamu. Akkas walirra taa'aniiru. Granum tokkoon isaa kan akkas taate, tokkoon isaa fakkeenyaaf yoo akkas jiraate, isheen takkattiin kun thyroid jedhamti. Thyroid jedhamtee waamamti jechuudha. Garuu 3D isaa yoo laalle, akkuma argaa jirtan kana dhangala'aan keessa stroma kan jedhamu jira, dhangala'ichas keessa. Thyroidiin tokkoon granamii, staakii granamii kana granamii keessa thyroid kan ta'e jira. Granumiin isa walirratti tuulame kana jechuudha. Akkas ta'eeru jechuudha. Inner membrane jira. Intermembrane space jira. Gidduu isaaniitti qaawwi jira. Membrane jalqabaa jira, kan lammaffaa jira, gidduu isaaniitti qaawwi jira. Granaan ishee tokko kana qofa jechuudha. Kan walirra taa'eeru kana ishee tokko qofa jechuudha. Thyroidiin ishee kana ishee yoo akkas jiraate tokko kuni thyroid jedhama. Hundumti isaa walumaa galatti granum jedhama. Kuufanni yookaan walitti qabamsi thyroid granaa kennaa jechuudha. Asirraa kana hubachuu dandeenya.
asirraa kan hubachuu dandeenya. Akkuma transduce jechuun maal jechuudha? Annisaan iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti hojii jijjiiramu annisaan transduce ta'e jedhanna. Light dependent reactionii ifa barbaadu yookaan yeroo photosynthesis qophaa'u ifa barbaadu. Photosynthesis pigment jechuun pigmentoota ifaaf deebii kennan yookaan ifa absorb attract gochuudhaaf gargaaran jechuudha. Chlorophylliin immoo green pigmentii ta'ee halluu biluudhaa fi reedii harkisuu kan danda'udha. Taayilokoidiin ammoo walitti kuufamee isa tokko jechuudha. Kutaa isa giraanaa keessa isa tokko jechuudha. Footosisteemiin ammoo walitti kuufama kilorofiilota sana annisaa ifa absorb gochuudhaaf jechuudha. Footosisteemiin bakka lamatti qoodama, tokkoof lama jenneerra akkaataa wavelengthii attract itti godhanu absorb itti godhanu garaagarummaa qabu jennee laalleerraa jechuudha. Erga kana ta'e istiraakchariin footosisteemii kanaa maal fakkaata kan jedhu haalaan istiraakchariin footosisteemii kanaa maal fakkaata? Photosystem consists of number of pigment molecule all cluster around the particular chlorophyll molecule cause the reaction center. Photosystemiin kuni pigmentii hedduu qaba, baay'ee qaba, cluster kan ta'e walitti kan baay'ateeru garuu hundumti isaa reaction center molecule marsaniiru yookaan isaanitti naanna'anii argamu. The cluster of pigment molecule is called antenna complex. Walitti baay'atiinsi isaanii kun maal jedhama? Antenna complex jedhama. Hubadha, except reaction center molecule jechuudha. Itaan alatti itti naanna'uun isaanii cluster ta'anii argamuun isaanii maal jedhama? Antenna complex jedhamee waamamaa jechuudha. Haa ta'u malee only reaction center molecule kan ta'etu electron transportation aani argama. Isaan timaxanii argama. Energy absorbed by other molecules in photosystem transferred to the annisan accessory pigment ta'an attracted ta'ee absorbed ta'ee hundumti isaa walitti daddabarsanii gara reaction center molecule itti deemu. Maaliif deemu? Reaction center molecule ittu electron transport chain ittu dhihaatee argama waan ta'eefi. Different pigment molecule in antenna complex can absorb different wavelengths of light, making the whole system more efficient. Fakkeenyaaf kana yoo fudhattanii isaan kan agartanii isaan kuni maal jedhamu? Antenna complex yookaan accessory pigment jedhamanii waamamu. Garuu isheen xumurarra isheen achi aantu sun maal jedhamti? Reaction center molecule. Isheen electronii transfer gootu isheen xumurarra jirtu. Isheen electron transport chainitti dhihaattee argamtu sun maal jedhamti? Primary electron acceptor yookiin reaction center molecule jedhamtee waamamuu dandeenya. Annisaan footoniidhaan dhufa jedhanii keemistirii irraa barattaniirtanii annisaan footoniidhaan dhufe suni jalqaba kanarratti bu'aa kun kanatti dabarsaa xumurarra gara reaction center molecule itti geessu jechuudha. Gara reaction center molecule itti geessu jechuudha. Kanaafu accessory pigmentoonni kuni wavelengthii garagaraa kan ta'e annisaa ifaa kana harkisu. Kanatu isaan bu'aa qabeessa godhe. Akka isaan hojii isaan irratti efficient ta'aniif gargaare jechuudha. Maaliin? Wavelengthiin garagaraa harkisuun isaanii.
Anteenaa kompleksiin kun eenyu qabata kan jedhu chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E hamma chlorophyll K dhaa fi hamma kan biraa immoo carotenoid fi xanthophyll kan jedhamu fa'aa qabaachuu danda'a. The reaction center molecule garuu kan ta'u always reaction center molecule kan ta'u chlorophyll A dha. The range of wavelengths each molecule absorb is absorption spectrum jedhama. Erga pigmentoonni kun wavelengths garaagaraa harkisu erga jenne reenjiin isaanii hammamitti harkisuu kan danda'u yookaan akka baandiitti yoo kenne absorption spectra jedhamee waamama. Baay'een yookaan eessaa hamma eessaatti harkisuu kan danda'u reenjiin wavelengths isaa kana jedhama. Dandeettiin tokkoon isaa effectiveness yookaan dandeettiin harkisuu isaanii immoo action spectrum jedhamee waamama. Action spectrum jedhamee waamama. Akkuma giraafii kanarraa hubachuu dandeenyu fakkeenyaaf 400 naanoomeetirii amma 700 naanoomeetiriitti isa Vibgro jennu sana keemistirii irratti halluma sana fudhateeti. Inni magariisni kun chlorophyll A dha. Inni keelloo fakkaatu kun immoo chlorophyll B dha. Kun ammoo carotenoid dha. Akkuma si argaa jirtanu action spectrum isaa 400 amma absorption spectrum isaa 400 amma 700tti fudhatee dandeettiin tokkoon isaa ammoo 400 naanoomeetirii irratti hammana ta'a. 400 hammana ka'a jechuudha. Absorption action spectrum isaa jechuudha. Tokkoon effectiveness isaa. Garuu maaliif iddoo kanatti xiqqaate kan jedhu hubachuutu nurraa eegama. Maaliif gadi bu'e jennee yogguu laallu biqiltoonni absorb osoo hin taane reflect godhu giriinii kana. Reflect godhu. Kanaaf wayita laaltu naannaa kanatti reflect godhan malee absorbing godha. Kanaaf biqiltuun kan inni magariisa ta'ee mul'atuuf green kalarii isa kana reflect godha malee absorbing godhu. Kana hubachuun hin barbaachisaa jechuudha. What happens in the reaction light dependent reaction? Light dependent reaction kana keessatti maaltu ta'a? Maaltu uumama? Kan jedhu light dependent reaction uses the light energy to drive synthesis of two molecules that will internally drive the light independent reaction. Light independent reaction in light independent dhaafe waa buusa, bu'aa wayii buusa. Maal buusa? Sila jarri independent jedhaman sun anniisa waan hin fayyadamneef, anniisa isaan fayyadamanuuf oomishaaf jechuudha. Durse ATP qopheessaaf jechuudha. Akkasumas reduced NADP hydrogen kan qabate qopheessaaf jechuudha. Provide godhaaf jechuudha. Respiration keessatti kan laale naadidhaa fi naadpiin baay'ee wal fakkaatu. Hojuma tokko qabu. Isaan sunis transporting hydrogen gochuudha. Hydrogenii transport gochuudha jechuudha. Light dependent reactioniin photosynthetic
footosystemii lama qabata jenne. Tokko PSC 680 inni kun ammoo PSC 700 qabata. 680 fi 700. 680 kan qabatu photosystem 2dha isa dursaa jechuudha. Photosystem 1 ammoo 700 qabata jechuudha. 700 qabata jechuudha. Naanomeetirii jechuudha. Naanomeetirii yeroo san jedhu naanomeetirii jechuudha. Photosystem electroniin chlorophyll molecule in photosystem 2 are excited by the energy in photon of light. They become more energetic because of extra energy they escape from the chlorophyll and passes to electron acceptor, primary electron acceptor. Fakkeenya energy of electronin akka ol deemuun hay ta'aa deema. Yeroo gadi bu'u immoo anniisa gadhiisaa deema jechuudha. Jalqaba laayitiin nu barbaachisa. Laayitiin kun maal godhaa? Bishaan split godha. Splitting of water releases oxygen release godha. Sana booda elektiroonichi dhufee maal ta'a? Bishaan irraa kan dhufe PSC 160 accessory pigmentoonni erga walitti daddabarsanii gara reaction center molecule itti geessu. Reaction center molecule kuni gara electron transport chainitti maxxanee waan argamuuf yookaan itti dhiyaatee waan argamuuf yommuu achirra galee elektiroonichi excited ta'eeti. Hin utaalti gara olii. Erga utaalte eenyutu fudhata? Steepii tokko irratti primary electron acceptoriin fudhata. Primary electron acceptoriin erga fudhatee booda gara eenyutti dabarsa? Gara plastoquinin kan jedhamutti dabarsa. Sana booda electron transportichi keessa jirra waan ta'eef plastoquinichi electronii fudhate gara cytochrome complexii sana booda plastocyaninitti dabarsa jechuudha. Plastocyaninichi gara photosystem 1tti electronicha dabarsa. Electronichi wayita gadi deemu energy drop gochaa waan deemuu fi ATP'n akka uumamuu fi sababa ta'a jechuudha. ATP akka uumamuu fi sababa ta'a jechuudha. Sana booda ammas excite taati gara primary electron acceptoritti deemti. Sana booda ferridoxinitti deemti. Ferridoxinii keessa immoo NAD reductase hin fudhata jechuudha. NAD reductase erga fudhatee booda NADichi reduced ta'ee NDP'n plus H plus ta'a jechuudha. Kun the condition created in the chloroplast cause the following. Maal uuma? Bishaan split godha. Bishaan wayita split ta'u oxygen 2 plus 4H kun balance ta'uufidha kan akkas ta'e 4H plus 4 electron kan ta'e jechuudha. Maaliifi oxygenii lamatu jira asis oxygenii lamatu jira. Hydrogenii afuritu jira. Kanaafuu plasii afuritu jira. Kana hin baabeessuudhaaf elektronii afur jiraachuu qabdi. Kun ifaan waan split ta'e photolysis jedhama. Photo jechuun ifa jechuudha. Lysis jechuun split gochuu jechuudha. Elektiroonichi kana keessa daddarbee xumurra NADP'dhaan fudhatamaa jechuudha. Primary electron acceptor passes electron to the next molecule in the electron transport chain. Plastoquinin itti dabarsa. Plastoquinin immoo cytochrome itti dabarsa. Cytochrome immoo gara plastocyanin itti dabarsa. Plastocyanin is the last carrier chain in electron transport chain of photosynthesis. Before photosynthesis 1, the last chain electron transfer carrier of photosynthesis 2 ta'uun hubachuu qabdanii yeroo hedduun gaafatama waan ta'eef. Anniisaan akka luuz ta'u kereerii tokko gara kereerii biraatti yookaan baattoo tokko gara baattoo biraatti wayita deemu anniisaan luuz ta'aa akka deemu atirraa hubachuu dandeenya jechuudha. Cytochrome complex inni kuni protonii pump godha.
Pirootoonii paampii yoo ta'e godhu elektiroononni yeroo as deeman kana inerjii luuz godhu waan ta'eef inerjiin sun ammoo pirootoonii paampii gochuudhaaf gargaara. Pirootoonii paampii ta'e suni ATP senteesii keessatti immoo keemii osmootik sensitivity keessatti ATP senteesii rootor akka ta'uu fi sana booda ATP'n akka uumamuuf gargaara jechuudha. Kun kan ta'udha ammoo istroomaa keessatti ATP'n kan uumamu. Garuu inni kun membirii irra jiraachuu dagachuun qabdan jechuudha. Prootinichi kan move ta'u from stroma of chloroplast to inside the thylakoid membrane. Dhangala'aatu as jira. Dhangala'aa kana keessa gara eessaatti gara thylakoid membraneetti kan dhiibamu jechuudha. Thylakoid membraneetti kan dhiibamu jechuudha. Kan akka confusing hin goone maal jechuudha fakkeenyaaf kuni chloroplast yoo ta'e asirratti kan jiru dhangala'aa chloroplast stroma kan jedhamu. Garuu thylakoidiin ishee akkas jirtu tokko qofa. Isheen kunis dhangala'aa mataa ofii qabdi. H plasiini hydrogen plasiini eessaa dhiibama stroomaa dhangala'aa chloroplast kana keessa gara dhangala'aa yookaan dhangala'aa gara thylakoid membraneetti kan geggeeffamu jechuudha. Anniisa yeroo elektiroonichi daddarbu dhabamaa deemuun hydrogenichi kun daddarbaa deema. Sana booda ATP'n rootor ta'a. ATP senteesii rootor ta'a. ATP'n oomishamaa jechuudha. Elektiroononni chlorophyll molecules tokko excite ta'anii maal replace godhu isa dhufanii isa maal kan as keessa elektiroononni lammaffaadhaa dhufanii asitti kan tokkoffaa seenu jechuu barbaadeeti. Tokko gara tokkootti eeguma darbanuu firidoksiiniidhaa dhufanii naad reductase keessa deemu jechuudha. Naad reductase dhaqqabu. Xumurarratti maaltu ta'a? Pirootoonii wajjin wal nyaatanii NDP stroomaa keessa jiru erga gahanii booda reduced NADP'n uumama. Kan barbaadame light dependent reaction keessatti ATP'n oomishamuudhaaf reduced NADP'n oomishamuu waan ta'eef lachansaa oomishame jechuu dandeenya jechuudha as keessatti ammoo. Figure 5.32 is a part graph and a part flow chart showing that the reaction takes place in the sequence, but it doesn't show the molecules are arranged in relation to each part from the photosynthetic. Photosynthetic unity isa photosynthetic an agarsiisu malee asirraa akka arginutti kun thylakoid membrane keessatti kan gaggeeffamu. Annisichi dhufaa bishaan split ta'a. Sana booda elektiroononni kana keessa chaanalee kana keessa daddarbu xumuraarratti reduced NADP uumu. Reduced NADP uumu. ATP'nis in oomishama as keessatti kun kan ta'u thylakoid membrane irratti kan keessaa kun intermembrane space dha. Kan alaa kun stroomaadha. Kana keessatti oomishamu jechuudha. Sana booda erga hydrogenoon ol deemanii concentrationiin hydrogen plasii iddoo kanatti baay'ateen booda gara ATP senteesii seenu. Gara ATP senteesii erga seenanii booda ATP senteesii rootor godhu. ATP senteesii rootor godhu gara gadii dhufu. Yeroo gara gadii dhufan kana ADP dhaa fi fosfarasii PI erga walitti dhadha'aniin booda ATP uumu. Light dependent reaction keessatti ADP dhaa fi
fosforeesiin walitti hidhamee ATP oomishuu waan barbaadameef akka oomishu waan barbaadameef kun oomishamuu danda'eera jechuudha. Photosynthesis unit is a unit of pigment, electron and ATP synthesis that is capable of carrying out all reaction in the light dependent stage of photosynthesis. Kana kun adeemsi kun erga asii deemee kana dhufee gara boodaatti waan hin deebineef maal jedhama? Non cyclic phosphorylation jedhama. Non cyclic phosphorylation jedhama. Maal buusaa tokko formation of ATP light dependent irratti. Electron lost from the chlorophyll recycled in taatu. Kanaafu adeemsi kun maal jedhama? Non cyclic phosphorylation akka jedhamu hubachuu qabdanii jechuudha. Haa ta'u malee biqiltoonni yeroo tokko tokko cyclic phosphorylation geggeessu. In cyclic phosphorylation only photosystem 1 kan fayyadamu. No oxygen and no reduced NADP are formed. Oxygen is ta'e reduced NAD hin uumamu asirratti. You can see that electron lost from the chlorophyll molecule are returned to it. Akkuma asirraa argitan kana photosystem 1 tu jira. Electronon annisa photoniin dhufu electron asirra bu'a indeema redoxin plastoquinone cytochromic complex plastocyanin erga xumuree booda ATP ni oomishama jechuudha. ATP ni oomishama. Only ATP iddoo kana keessatti hin oomishamu. Step kanarratti reduction is oxidation gaggeeffamuu waan danda'uuf redox chain jedhama jechuudha. Redox chain jedhamee waamama jechuudha. Electronin erga asiin bahe mareetti deebi'a. Waan maree deebi'u electronin plastocyanin keessaa bahe gara chlorophyll kanatti yookaan photosystem 1 reaction center of molecule of photosystem 1 waan deebi'uuf maal jedhamee waamama? Cyclic phosphorylation jedhamee waamama jechuudha. Asirratti maaltu uumama? Electronin recycle hin ta'a. Kanaaf recycle process jedhamee waamame. The process usually only happen when sugar cannot be sensitized for marine. Fakkeenya processing kun kan uumamu yeroo rakkoon isa mudate. Fakkeenyaaf yeroo carbon dioxide hin jirre taate cyclic itti fayyadama. Yeroo carbon dioxide hin jirre taate cyclic process itti fayyadama. Accumulation of protonin interior of thylakoid membrane in jiraata. Concentration gradient between thylakoid inter membrane space fi stroma complex keessatti concentration wal caala. Kanaafuu high concentration to concentration adeemsa diffusion itti ni geggeeffama jechuudha. Kana yeroo kanammoo akkuma mitochondria keessatti geggeeffamaa ture yeroo kanammoo protononni erga gad deemanii booda ATP oomishuudhaaf gargaaru. Iddoo kana keessatti ATP qofatu oomishamaa jechuudha. Cuunfaa light dependent reaction kana yoo fudhanne light dependent reaction electron excited ta'a. Tana booda causes the transfer of proton inside of thylakoid membrane as they passes along the first electron chain, eventually due to the formation of ATP. Stroma keessa hydrogenonni gara thylakoid intermembrane space yookaan thylakoid lumen isa jedhamutti akka deemuu fi ATP synthesis rotor akka ta'u godha. Sana booda ATP'n akka oomishamuuf nu gargaara. Kana qofa miti xumurarratti hydrogeniidhaan elektiroonichi deeme wal nyaatee NADP'n reduced akka ta'uu fi anniisa kuufatee akka light independent reaction galtee qopheessutti fayyada jechuudha. Walumaa galatti adeemsa kana keessatti ATP fi reduced NADP'n hin uumamu. Isaan kun ammoo
reakshinii light independent keessatti gaggeeffamuuf akka anniisaa dheedhiitu kan akka anniisaa galtee isaaniitti fayyadaaf jechuudha. Light independent keessatti maaltu uumamaa? Paartii lammaffaa wajjin wal ilaallaa hangasitti nu wajjin tura.